Obbo Sheikh Hassan Bashir. Obbo Sheikh Hassan Bashir. Obbo Fajisa. Kabiya keessa jiruuf kaas jirullee Rabbi nagaa haa godhu. Rabbi afaan wal nu haa beeksisu. Xixiqqaan kun haa guddatu. Guddaan haa bulu. Umriin haa dheeratu. Fayyaa argadhaa. Shamarran babbareedan kun hin barattee dhiirsa haa argattu. Barattee doktora haa taatu. Barattee kunoo bakka namni yaadne xiyyaara haa ooftu. Bakka dhiirri geette mara haa dabartu. Guddisu Rabbi isin haa godhu. Afaan keessan guddifadhaa. Warri ifaajee kana ifaajee sagantaa kana ifiifi miti saba Oromootiif dargaggeessa dargaggeessi Oromootiif akkana ifaajaa jira namni barinu. Ibja laafaa uffannaa miti maqaa barbaadaa miti gurra barbaadaa miti dunyaatti barbaadaa miti. Xixiqqaan kun waa baratee sabni kiyya eenyu aadatti yakami biyyi kiyya kami haa baratuuf tana mana ifaajani. Warra itti ifaajee kana har'a qopheessee Rabbi jazaa isaanii khayriin haa deebisuuf. Rabbi fayyaa kennuuf umrii dheeradha nagaa argadha wajjaaladha buufaa baraniyaa gaddaan waan guddoof dabarsaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Nagaa waltanii dhageeni haara allee bara haara kana bara quufaa nu haa godhu, bara milkii nu haa godhu, bara bilisoomnee biyya gallu nu haa godhu. Ilmaan Oromoo akkanatti facaatee naftu ammallee afaan isin guddisuuf gabbaatan kun isinii haa guddatu. Afaan keenya haa guddatu. Afaan keenya guddatee Oromummaan keenyallee guddatee milkiin gara biyya keenyaatti haa galu. Ulfaadha. Barri kun barri moofaan waan moofaa qabatee nurraa dhufe. Amma barri kun bara haaraa kana Oromoon mee Rabbiin afaan tokko godhee tokkummaa isaaniitiin isaan haa bilisoomsu. Rabbi nu haa bilisoomsu. Rabbi nu haa bilisoomsu. Maal diddarree? Bilisa feenu biyya ormaa maal goonarra? Kanaafuu milkiin gara biyya keenyaa Rabbi nu haa galchuu, afaan keenyallee Rabbi nu haa guddisuu, warra waan kana qopheesses baay'ee kuba kabaay'ee roobee dadhabaa turanii akka guyyaa Rabbi jedhe ta'etti guyyaan isaa guyyaa eebbaa addaa ta'e inni illee kamilkii haa ta'u. Warri isa qopheessanillee haa ulfaatu, haa dagaag, haa bulu, hora haa bula. Fayyuma dubbatani naga barada dika guddaa fayyaa hafayyaa qabdaaran beektani hafayyaa qabdaan baadhaan hammaatanii baawaa gitiin ni wala ini eebbifannaa yoo biyye nageenya jalaadha barabarii nagaa alaawarii nagaa dika guddaan nagaa yaa'ii nagaa eedii nagaa gooroon nagaa gooroon Oromoo teenya nagaa Oromiyaan nagaa Oromoo gooroon amaree juutii nagaa ni bilisoo wal dhageen wal dhageen bari umar bilisummaa nu haa ta'u bari birmadummaa nu haa ta'u eebbisuu jiraata uummata kan keessaa dirqamee biyya na gubbaa jira akkuma na gubbaa jiru sille gubbaa jiraa jiru habiitan propeel tojee duratti waan barbaadu jiru kana galmaan ga'u naarsi abiraan jiru jiru jaarroleen tujuutu haruu isaanii dheeraa jiru. Hanaaf tokkoon keessan dirqama fudhadhaa calliftaniitiin bashannanuu qofaaniti waan biyya san baase waan jetaniif abashuu qabdan. Hanaaf waaqin waliin jiraatinna irraafina yoo rakkatanillee mataa is deeffadha achi deeffadha Oromiyaatti gara biyyi faranjii hin deeffatina galatooma. Namni tokko hojii aartii dalaguudhaaf itti dadhabee, itti cabee, itti miidhamee qaamaan, qalbiin, qabeenyaan, beekumsaan waan hedduun itti dadhabeeti hojii kana uummataan ga'a. Aartii jechuun ija uummataati. Aartistiin immoo tissee
ija ummata san kanaaf haati marsii mooy tana uummatte waggaa afurii olitti dadhabuudhaan hujii laaluu deemnu kana isin biraan ga'uuf itti dhiphattee itti dadhabdee abdiin kun kutatin adda argaa dhageettii kana ga'uu isinii fi galanni namni naa ga'u jechaa marsii mooy kunooti maqaan marsii mooy jedhamu maqaa fiilmichaati isin immoo xiyyaa nuurooti hamileedhaan asitti simannee waan isii mudate dalagaa kana maaliif akka turte yaada keekkatu waan barbaaduufi hamileedhaan ammallee dubartii hamilee hamiloota kanaan dura xiqqaa ture adda ta'uu qabaa hamilee hamilee hin dadhabinaa nu dura akka wantan ayo waamicha keenya kabajjanii onna dhuftaniif galatooma duratti immoo waa hedduu keessa dabarsee rabbi addaan nagee galanni isaa ga'u akkanumatti immoo gaafa fiilmii kana jalqabee haga dhaga'utti kana wajjin ture Mahadi Junaidi family isaa wajjin akkanumatti warra fiilmii kiyyarra hirmaattan hunda warra yaadanne na gargaartan galanni keessan hin badin. Akkanumatti akka wanna fiilmii kana akka itti jalqabe keessa waan gabaabaa isinii hima. Bakki itti guddadhe bakka namni keenyatti hin baay'anne gosni biraa bichaan keessa jiru. Innaa wanna sanirraa ka'erraa akka muubii kana hojjedhu ta'ee jira akkamiin hojjedhe ka jedhu immoo isinii ibsamu. Namichi tokko akkana naan jedhe Addis Ababa kotobee keessa jiraadha gara sinimaa Mamraan kolleejjii bakka jedhamu. Islaama namni sun islaama keessaayyuu nama baay'ee jabeessu na fakkaata. Areen isaatu bakka kana ga'a. Dhiifama. Areen isaatu bakka kana ga'a. Mana isaatitti midhaan daasifanna waan nuun jedhe afaan Oromoo haasa'u jira. Micatti fira kiyyaa takka wajjin. Afaan kana mana kana keessatti naasayinaa jedhu. Taarikii dhugaati keessanii himu jiru. Naasayinaa jedhe Amaara namichi sun goojjame. Achi maalii jennaani afaan kun mana kana keessa haasa'amuu hin qabu jedhe. Nama guddaa beeke umriin isaallee. Kennaa nama guddaa miti wixaatiiyyuu ta'e mana isaa san keessatti kaastamara narraa ariita siin jedhaayyuu aduwwaati afaan Amaaraas keessatti naasayinaa jetteeni. Akkasi namichi suni mana kana keessatti afaan Oromoo naasayinaa nuun jedhe gaafa san. Hagana Amaarri wal jabeessa jechaaf isiniin jedhe. Namni keenya garuu waliyyuu hin jaalatu yoo jedhe kanatti aroo jiraate adoo wal jaalalli jiraate bilisummaa arganna jechuudha. Wal jaalalli waan hin jirree fi bilisoomuu dhabne na fakkaata akka dhuunfaa kiyyaatitti. Akkasii laalee ilaalcha isaan nama keenyarra jibbansa qabdan Amaara qofaa miti. Kana jechuu hin danda'u. Garuu yoo balleessellee dhiifama naa godha. Namnummaa saba Oromoo jaalatu hin jiru yoo jedhe kijibaa miti akka dhuunfaa kiyyaatitti. Nama hedduu hojii jiraadhee arge. Saniifuu maal ta'uu qabna nu bakka kanatti wal jabeessuu qabdan. Wal jabeessuu miti namni tokko Oromoo ka ta'e nama Oromoo ka lammataa san akka nama garaa tokko hojii baheetiin laaluu qaba. Garaa tokko hojii baaneetitti. Dikka awwanni sodaadhalee haasa'uu nama afoo dhaabadhe akkanumaan waan isinii galu na fakkaataa waa hedduu argee Oromoo wanni barbaachisu tokkummaa boodaan immoo rafuu dhabu. Gizee rafuu yuun jiru adoo beektani. Akka isaan jibbeensaa akka nun jiraale zarmanzalii keenya akka lafarratti namni akka isaan fedhan adoo beektanii halkan tokko adoo waa'ee Oromoo adoo yaadanii bultanii namni tokko xixiqqaa hundaan dhiiraan kan adoo jiru. Akkana jabaadha
daasni ni qabrummaa keessan irratti jabaadhaa hidhaadhaa balee jabaachuu bichaa jabeena hunduu haadha Soofii akka ofii ogeennee jennu ani illee jabeessa siin jedha wanni akka ta'e naaf garuu dhugaan Oromummaa jabeessa tokko jiru dhiifama naa godha hin jabeessinee jiru nama bira jiru fakkaata namni harki cinaan kanaafuu xalaata qabna saniifuu jabaadhaa tokkummaa gaafa tokko halkan takkatti waa'ee Oromoo adoo jaalin hin bulina maaliin jettanii namni caakaa keessa taa'u namni nuu jedhee hidhata wanni dhuunfaa isaati mataa isaa tokkocha waan dhagaanii adoo ta'in Oromoo jecha ka caakatti kufee hafe ka caakatti du'e Oromoo jecha kana hunda ka ta'eef kanaafuu hirriba argachuun qabna argite namni kufee hafe suni nama kiyyaa obboleessa kiyyaa garaa tokko hojii bahuu miti kalaatti ani akka dhuunfaa kiyyaatitti ilma Oromoo tokko ka du'e ka adu'an hin guddatin duraayyuu gurraan dhaga'u hundi ka garaa tokko hojii bahee akka obboleessi kiyya du'eeti yaada. Kanaafuu wanni isiniin jedhu Oromoo akka alagaatitti wal hin laalina. Walaan malee wanni dhufu tokko hin jiru. Baffisum teennee wanni dhufinnu tokko illee hin jiru. Akkasii wanni nama keenya keessa jiru hunduu adana fakkaatee saniif gabrummaan nutti dhiyaatte. Haga dhaladhee guddadhee raayyuu haga ammaatti bilisoomuu qabna. Maalirraa bilisoomuu dhabna? Ima teenna waluma dhageeffanna. Namni kudhanii yookaan Oromummaaf jedhee lolu ta'e kurnan hafe immoo wanna biraa ta'a. Sanii jecha gabrummaan nu dheeratte na fakkaata. Jabaachuu qabna baay'ee. Afaan keenyaan jecha sabu jechuun wallaalee fi dhiifama naa godha. Jabaachuu qabna dhiirummaa dhalaa miti dhiiraa miti dhalaani loluu qabaa jecha. Kanaafuu jabaadha. Isin jaaladhaan saba Oromoo hundaayyuu kadhee abbaa jirtan hundaa dhugaa Rabbi isiniin jedha ija tokkoon ilaala akka nama hojii dhaladheetiin ilaala baay'ee isin jaaladha hunda keessanuu wanna Oromoo taate hunda. Namni an jibboo jiraatee jarattummaan sunuyyuu jecha warri nama keenya jibbeessa qaban adoo isaan gaarii ta'anii an ilma namaa hundaayyuu jibbu wanna jibbuuf wanna nama keenya jibbaniif. Kanaafuu namni an jibbu nama Oromoo jibbu bicha kabraa keessallee. Akkana akkuma isin dhaabanitti jabaadhaa hundi keessanuu akka gariin dhiifama naafaqaa ala deemna jedhee fayyadamu miti. Maaliif akka amma jiru kanarraa lawxii biraa fiduuf miti kaa'annuuf ani immoo nama baay'ee natti dhiyaatu odoo gaafattanii halkanii guyyaa wanni an qabu bilisummaa Oromoo moo'achuu keenya bichaadha halkanii guyyaa jecha wanni akkana Rabbiin kiyya na keessa kaa'ee jira. Abbaan kee natti meetii miti. Warri kiyya na gorseetii miti. Laalee jibbeessa nama keenyarra qaban laalee nama akkanaa ta'e malee warri kiyya nama akkanaa ta'e jedhee na gorseetii miti. Kanaafuu gorsa nama tokkoo himaa nama tokkoo eegina wanni jiru kana jechuudha. Biyya teenya irratti gabroomnee yoo jennu gisee hundarra deebinaami gabroomnee jira. Kanaafuu jagna ta'a namni killiliin Oromoo jecha biyyi takka bichaan killiliin takka bichaan warra isaanii kanu keessa jiru kana gosuma biraa kanu keessa jiru hundaayyuu Oromoon killilii tokko bicha waan moo'atu natti fakkaataan. Wanni mo'achuu dhabnee fi wal dhageeffatu irraa akka ka'e teenneetuma wal dhageeffanna. Kun kana balleesse nama biyya biraatii dhufe waan irra balleessu laallu hunduu. Wanni nu laallu keetuma irratti hamilee harka maa gosattan. Inna akkisiniin jedhu wanni nu laallu namuma keenya kawaa balleessu yoo balleessuullee baate balleessa jettanii nama san ol fuutanii. Waan isaatu wanni inni hojjetee iyyuu hin beekan.
achuma laalee kun kan tokko kan ofuma wallaalan jecha garuu ka alagaa ka isaan irra taa'eetiin biyya isaanii irra bulchaa jiru humnaan jechuu jaalannee doon ta'in nama akkasii irra wanna tokko laalan kama ofii irra malee. Akkana wanni jiru hadaraa kasnisniin jedhu jecha jabaadha halkan takkatti rafuu miti adoomuu gini akkami duratti akka xalaata qabnu beekaati namatu na duuba jira jedha ofirra laala maaliif hoo jette ka jiraataa jiru biyyatee keessa na harkaa fuuta jedhee wanna yaaduufi jabeessee duratti jecha ofirraa si eegasaniifu xaleeta qabaayaati. Akkana Oromoo. Warra keenya. Thank you. Aye. Bakka tokkotti bichaa wal geenne adda qaadhee addaan deemne gaafa san booda hoo akka xalaataati wallaaluun adoon ta'in keessi keenya hundi tokko ta'ee jaalalaan. Hayya akkana dhaamsa isinii dhaame kana akka qalbiitti ilaalina. Isin hin beektani wookii akka namni kiyya akka nana rageetti illee kan ragee jiraachuun hin mala. Fiilmii kana waa hedduu keessa dabaree hojjedhe waa hedduu keessa. Kanaafuu barmoota irraa argattan jedheeti. Baay'ee isin jaaladha. Wanni isinitti himuu eede ammas afoo dhaabannan nama afoo dhaabadheen beeku saalfadheen jalaa babbadee malee waa hedduu jira. Kanaafuu isinii haa galu akkanumatti wal jaaladhaa, wal jabeessaa, tokkummaa Oromoo baay'ee tokko cimsaa immoo harka caalaa lolaa malee dhufu duuru malee lolaa. Naturi waltajjii gadi dhiisanii waltajjuma kanarra xiqqoo naaturi mee akkamiin laaltan? Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e dhiirummaa koo irra jibban of tuffatu dhugaa dhabbii of tuffachuus qaba. Maaliif jennaan dargaggeessa maqalee kan hin geenyetu lafa keenya irraa nu baase waan ta'eef jecha isaan dheessin as teenya salphina kuni. Hayyee itti aansuudhaan nama sabboona Oromummaa kana hedduu jaalatuutu ofirraa ka'uun mataa isaatiin badhaasa mataa isaa aadde Tiyyaa Nuuruutiif qopheessee obbo Ibroo Aadaa gara waltajjiitti naa kottu. Harka. Sheikh Hassan Bashir gara waltajjiitti naa kottu badhaasa kana Tiyyaadhaan haa kenniif. Kabajamtuu teenya jaalatamtuu aadde Tiyyaa Nuuruu gara waltajjiitti naa kottu badhaasa si qophaa'e.